إنساني تفيني سعادي دم يعرف فريدة مخيان ديمي بكتك كده كندندو يوم قبي وكي ديمي ندوبة ديما هاي إيه قسيموغا ناقي قلقلت فريتك نقونا وانت كاجر وانا تقوتو واني اتقوتو موتو مبيتيسي خرق بابا ما فاتي أرسيبا جلدو أنا مو أنت كلني وأنا ما أدري أنا جديس سنجرو سينا جيس جينا سودا جوسو سان سودا وانا جيت كاساتي سنغوانا سنجيجرا سنجيمي ناقي سنجيمي يا أنا وانت سويت تايبيبو سو إبيبو متحزات يكالان جتوني أكناغو mucayyoon ifiifuu nama hammeenya isarratti yaaduu fedhuu miti. Hammeenya takka nama isarratti yaaduu fedhuu miti. Garuu garee isaa wajji jirtuutiitu akka isaan gargar baatee intala isiin baantu san itti fidanii wanni godhuudhaa deeman jechuudha. Maaliin si galcha? Nagalchiya. Wasfaataa mooji isin hattootaa bara. Ijoolleen teenya tan hararge isin bara hattootaa bara. Uummata haqa dho'isuu bara isin. Suuraa hunda harree wal geesse hunda ustaa dabalu rabbi si haa bayyisu jetti. mataa isaatu hoyyakka asii galee maaliif namni tokko yoo kan waliin jiraatu ta'e waliin jiraata wal danda'u. waliin jiraatee addaan biheesnaa fi inni fira. Namni takka ammi ilmoo saatame yoo as keessa bu'aatee inni waatee fi waara namni takka namni jiraatu. Namni takka. Namni takka namni hilwaara isaa ol. Qabdee fi warra isaa rifattu jiru jaartu maalatti naafini dhiiga takka. Ammoo anarraas namni ilmoo isaatiirraas narra nama biraatti aanu sunchu. Warri kana godhaniif jaarti isaanii kaniif. Silaa inni nama beeku. Amma silaa inni nama beeku silaa ta'e useeti nagaan ni jiraata. Amma tunis jaartiin taatu naasittiima. Namni wal dhabanii taragaaggaa yeroo namaaf kanneen namni kun keessa deebi'a. Deemee guyyaatti badii torbaa fi saddeet balleessee dhufee galgala dhiifama namni namaan hin jiru. Ani waan biraa kuteeti na shakkii fi waan kan hunda feesbuuk kiyya tarakkabsiisee fi silkii kiyya tarakkabsiisee waan hunda kiyya tarakkabsiisee obsan biraan na shakkee galgala bakka naaf rafuutti na hunda sababa san ittiin biraa deemee akka ifannee. Amma maal jette? Dhageessanii? Feesbuuka hundaan itti kanneetti yoo inni kana shakkulleete. Feesbuuka hunda itti kannitee galgala bikka isiin ciistutti deemee hudhe ajjeesuudhaaf. Sababa sanittiin deemee kaampii seenee yeetti. Amma isinii galaami? Isinii gala? Oromoon biraa isinii galaami isiniif? Harargeen galuu fi isinii ba'u ni gala. Itti dhiisaa uummata keenya. Itti dhiisaa. Isiniif ka galaami? Oromoon naannoo biraa. Dhageeffadhaa isin. Mootummaan sukuban qabdu as keessatti jeessa jee. Mootummaan quban qabdu keessatti si jeessa. Namni wal jaallattu baatellee biyya namaa keessa walii jira hafiitiif qabiiti. Jeetiin qabadhee deemu jiraan. Ani waree namaatiif waan namni naannoo sun yaada fudhadhee. Warroottan suuraa hacaaluu qabatanii deemtan ba'a keessa uummata reef. Reefka piroofaayila godhatee deemu. Ba'a keessatti hin dhageemin akka haduraati. Haduraa. Ala waan takka waan hin dhageemin. Batee jirtaatis. Intala takka tan hijaaba uffattee achi keessa teessu isiidhaa waliin. Isiisantu fuudhee gurbaadha bilbile jechuudha. Gurbaa baalagee viidiyoo hamsaadhatti geesse jechuudha. Akkasitti wanni ta'a. Laal obbalii saahibateeti naa wajji nyaatte naa wajji daansii goote naa wajji wanni taateettee hin amanin. Lubbuu ta'eef saahiba godhiitii deemu. Si galee lubbuu ta'e amma yeroo ammaan tana ilma namaan amanin. Ilma namaan amanin. Intala mucayyoo hilwaadhaa wajjin TikTok keessa turte saniitiitu aakhira boodarra nyaachise laala. Obbaleetiitu naan jedhe.
obboleetii isiidha. Amma warroottan ijoolleen teenya wasahoonni kuni ifi artiistoonni maarree tiktok keessa afaan babbanan kun guyyaa tokko obboleeyyanitti bilbilanii guyyaa tokko nagaya isaan hin gaafanne rabbi isin barsiisuu hin jenne. Sigale guyyaa tokko jechuudha. Intu qayyee yeroo machaadha. Waan akkasiiti. Gaafni isaa wal lolan arraa miti. Sigale arraa miti. Dhageeffadha. Isin san jettanii dhageeffadha. Sagalee jira. Dhageeffadha. Bifti teenya taara argee dhufte egaa warri dirree uffachaa deemtu warri dirree uffataa deemu kun dhufan. Warri dirree uffatu dhufan. Dhufan gaarraba. Suuta jaa ummata waa takka illee irra hin jirre isiniiti baalagoota waa takka illee irra hin jirreetiitu shamara ajjeesaati wasaqa isin dhageeffadhaa akka gaariitti dhageeffadhaa gurra keessan bana hanga obboleettiin dhuftu sagalee tana dhageeffadhaa hanga obboleettiin dhuftu maal akka je'een sigale Galemi. Baik. Isini fi amare akka tokko bar waadhoo isuu dhafeetani. So obboleettiin isa hotte yaa'u. Hundaafuu dhageeffadha ammas dhageeffadha akka gaariin dhageeffadha. Dhageema. Gaafa illee maali dhufe sanii? Dhageeffadha. Gaafa illee maali ma dhufe moo? Gaafa illee maali dhufe sanuu guyyaa san wala gara nuti baatiin boo'ee fayyisa guyyaa san pirogiraama jecha nama wal bira dhufe namni wal lola kan wal bu'an qabu ture. Adawwitti hin gammachiisu jiru guyyaa san walitti dhufne malee naaf inni san duraa walitti dhufnee jirra nuti. Eeywa. Amma tun as dhuftee jirti imma namittiin? Asin dhufne beekwaanii oduun nambarreessiitiin naa barreesse. Tun eenyu mucayyoo duute sani. Wallolli isaanii arraa miti. Akka isin natti himtutti arraa miti. Dhageeffadha. Dhageeffadha akka gaariitti. Wallolli arraa miti. Dhageeffadha. Intala takka tan Awustiraaliyaa jirtu fuusisuudhaa deeman kolkoloonni hattoonni ijoolleen jarman sun fuusisuudhaaf isii tana miidhanii adda baasanii fuusisuudhaa deeman jechuudha. Sigale shaggooyyee ilma haadha baya keessa ilma haati sibiila tumtu. Dhiyoota no? Eenyu si barreesse? Yes. Nambarreessiitiin inni naa barreesse. Inni moo? Yaa nambarreessiitiin naa barreesse. Amma kun dambiloo goonaan nambara Austraaliyaatiin naa barreesse. Maal jechuu? Yaa Austraaliyaa jirtu afaan isaatiin naa'e. Maal jechuu si barreesse qoy? Yaani waan itti jirtu sin quba qabaa jira jala jiru jirtaa dhiiraa hojii deemtee bultee naan ta'e ani nama shaniitu dhaabbatee na eegama. Amma anaan jira nama shanii dhufatee dhaabbatee na eega. Laal. Osoo namni dhaabbatee na eegu jiru osoo kaambii akkaan bulu jiru dhufanii hunda cheek godhanii osoo feesbuuka yaa godhu jiranii osoo waan hin godhu isteeppii takka beekuuti deemee isaa fi guruupiin isaanii waan akkanaa tanan deemanii narratti haasawan. Deemtee dhiiraa wajji masrajjaa qabnaa maarree qabnaa mintirkoo qabnaa kanaafuu osoo maarree sun goone dhiifama jiitaa jettee biyyi mana kan xiqqeeti waan akkanaa tanaa haasawan. Waa takka illee namni waa isa godhu jiru waa takka. Yaa waan akkanaan goone jedhi kakati. Didanii beekte kakadhu jaan quraana kakadhee warra hin kakatin maaltu si naqee kakatta dhagaye. Asii booda ani badaa dhugumaan jira ta'ee Mucayyoo laal kakachuudhaa miti. Laal namni badii isaa akkasiif hin qabne badii isaas jeeqan namni si galee. Yaa amma harabbe deegan dadhabee booda amma dattaan darbe bakka amma bagaanii gale bakka bakka. Maaliif? Maarree dalagdamtee bakka amma saayibni isaa wajjin jirti jaan kun saayiba isaa inni waliin nu araarsu ture nama inni waliin nu araarsuudhaaf yeroo hedduu
Dirabee dalaganii inni tokko dalaganii jaan waan hin taane walitti haasa'an. Dirabaa biraan oofan. Na akkanani ifama si godhu barbaannan kattaa mana keetti galii. Namni silaa jaartii waan akkanaa rakkoote kottu galii namaan jaa. Inda gain akkanatti. Naa kanaafuu amma halee carraa maxarrashaa si fannaan anje. Carraa hin barbaadu jee yoo har'a mana galuu baatte carraa maxarrashaa qabdanaan jee hin barbaadu jee. Haaya jee ganamaan ta'e kunoo. Carraan macarrashaa sun ajjeesuudhaaf deema. Siigalee ajjeesuudhaaf deema jechuudha. Kan akka inni ajjeesu godhes garee isaa warroottan silaa tiktook keessaa telefoona abaluu naa kanni abaluutti kanni hajaartiitti janaa sodaachisuu viidiyoodhaa fi kana kanaan deddeemu isaan jechuudha. Dhageeffadha. Akkana jaanii akkana walii qaqqaban. Walaa guruppii isaaniitiif inni. Sa'aatii damee afur firiidama kiyyaan deemee bakka takka dhaquu hin danda'u. Yoo gabbee wakii deeme na duuba deema. Hayyee eegasii huugaa dhagaye. Galgala dhufanii cheek na godhan. Waan takkaa jira waan ati gootu. Wanni ati gootu Maaliin godhan? mootummaa beeksisi. Karra gabaabaa. Mootummaatti Bayi faate arsii baa jaldo. barbaanne maaliif ni beektaa? Ani immoo waan takka illee inni waan amma dura irra geggeessaa sin jiru siin ajjeesa jedhu sodaachisu isaan sodaa waan ajjeechaa isaatii sin qabaan Siinjee jira. Siinjeemi dhagaye. Siinjeemi. Yaa ana waan takka Suyyetta ibiibuu. ilmoo isaatirraafis isaaf ilmoo isaatirraas rakkinaas. Sun ibiibuu mataa isaatti yakka laal jechoonni akkanaa kun. Mucayyoon ifiifuu nama hammeenya isarratti yaaduu fedhuu miti. Hammeenya takka nama isarratti yaaduu fedhuu miti. Garuu garee isaa wajji jirtuutiitu akka isaan gargar baatee intala isiin baantu san itti fidanii wanni godhuudhaa deeman jechuudha. Maaliin si galcha? Na galchiyaa. Wasfaataa mooji isin hattootaa bara. Ijoolleen teenya tan hararge isin bara hattootaa bara. Uummata haqa dho'isuu bara isin. Suuraa hunda. Harree wal geesse hunda. Ustaa dabalu. Rabbi si haa fayyisu jetti. Mataa isaattuu hoyyakka asii galee. Maaliif namni tokko yoo kan waliin jiraatu ta'e waliin jiraata wal danda'u. Waliin jiraatee addaan biheesnaa fi inni fira. Namni takka raamee ilmoo isaa ta'e yoo as keessa waa ta'e inni waa ta'e hin waara namni takka namni Sa namni takka. Namni takka namni hin waara isaa ol. Dhiiga qabdee fi warra isaa rifattu hin jiru jaartu maalatti naaf inni dhiiga takka. sa ammoo Anarraas namni ilmoo isaatirraas narraa nama biraatti aanu sun jiru. silaa Warri inni kana godhaniif kun jaartii isaanii kaniif. nama Ismaashin beeku. inni hunde. Amma silaa inni nama beeku silaa ta'e useetii nagaan ni jiraata. Amma tunis jaartiin taatu naa Usee jittiima. taa'im jiban namni wal dhabanii taragaaggaa yeroo namaaf kanneen namni kun of keessa deebi'a. Deemee guyyaatti badii torbaa fi saddeet balleessee dhufee galgala dhifama namni namaan hin joogu. Ani waan biraa bira kuteeti na shakkii fi waan kan hunda feesbuuka kiyya tarakkabsiisee fi silkii kiyya tarakkabsiisee waan hunda kiyya tarakkabsiisee san biraan na shakkee galgala bakka narra fuutte na hunde sababa sanitti biraa deemee argachifannee. Amma maal jette? Dhageessanii? Feesbuuka hundaan itti kanneetti yoo inni kana shakkulleete. Feesbuuka hunda itti kannite galgala bikka isiin ciistutti deemee hudhe ajjeesuudhaaf. Sababa sanittiin deemee kaampii seenee yeetti. Amma isinii galaami? Isinii gala? Oromoon biraa isinii galaami isiniif? Harargeen galuu fi isinii boo ni gala. Itti dhiisaa uummata keenya. Itti dhiisaa. Isiniif ka galaami? Oromoon naannoo biraa. Dhageeffadhaa jira. Mootummaan suquban qabdu as keessatti jeessa jee. Mootummaan si quban qabdu keessatti si jeesaa. Biyya akkanaatiin hin qabu. Namni wal jaallattu baatellee biyya namaa keessa walii jira kafiitiif kafiiti. Jeetiin qabadhee deemu jiraan. Ani waree namaatii fi waan namni naannoo sun yaada akka fudhadhee deemu. Warroottan suuraa hacaaluu qabatanii deemtan baa keessa uummata reef. Saayinbootni isaa diraamaa dalaganii na Reefka faayila godhatee deemu. Waan Baay'ee takka keessa. keessatti hin dhageemin takka haduraati. Haduraa Ala waan takka waan waan takka keessatti hin dhageemin. Rabbi fayyaa si yoo ta'e illee rabbi irraa na gaafata.
Bakka amma kanatti abaneetiin jiru duraan akkamitti kana naan jaanii maqaan balleessaniif bu'aa Lakki sababa waan deemuuf ammaan tana baafatee jira. Sii galee? yaa baafatee jira kun. Fuudhuudhaaf deemaa. Deemee manarraa yaa'ina godheetu guyyaa tokko mana saayiroo isaa dhaqee guyyaa jahaatti dhalaa